Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Egaan akkuma aadeffannee arrasi haalowwan mul'achaa turanii fi arras mul'achaa jiran keessaa jajjaboo tokko kakaafnee irratti mari'achuuf keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun isa jalqabaa miti. Kanaan duras yeroo lama dhiyeessinee irraanii sagantaa kanarratti obbo Teessoo Namarraa jedhamu. Obbo Teessoo waan irra deddeebinee sagantaa kanarratti dhiyeessaa jirruu fi sababa qabna. Obbo Teessoon hayyuu poolitikaati. Kana birattuu immoo keessaa'u poolitikaa Itoophiyaa walumaa galatti immoo poolitikaa naannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti immoo hubannoo kuusaa hubannoo yeroo dheeraa nama qabu waan ta'aniif yeruma sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo bifa jaarmayaatiin ijaaramee socho'uu jalqabe jechaan gara waggaa 45 irraa kaasee nama qabsoo bilisummaa Oromoo irraa fagaatanii beeknedha. Wareegama guddaas kaffalaniiru sababa kanaani gara waggaa 12 mana hidhaa dargiitti dabarsaniiru. Obbo Teessoon jecha akka nam tokko qofaatu tun taane jaarmaa mataa isaanii ijaaranii turanii bara sana garuu akka tasaatti akka salphaatti akka diinaa seenanii jaarmaa isaanii rukutamee isaanis hidhaatti darbamanii. Obbo Teessoon namootuma maqaa Oromiyaa jedhu kana jalqaba kooyin godhan keessaa nama tokkodha. Kanaaf iyyuu akka isaanii kuusaa hubannoo guddaa qaban waan beeknuuf iyyuu irra deddeebinee sagantaa kanarratti affeerraani. Ammas immoo waan iyyuu kallattiin isaan ilaalu tokkotti gidduu kana mul'achaa jira. Kunis maalinni qabsoo waggaa 45 darban jenne kana maqaa bilisummaa Oromiyaa fi walabummaa Oromootiin gaggeeffamaa tureetiyyuu yeroo dhiyoodhaas akka switch gochuu taayitii jaarmoleenii yookaan mooraaleen Oromoo tokko kuni hin baasuu Itoophiyaa dimokiraatessinee sana keessatti deebii gaaffilee Oromoo deebisuu yaalla kan jedhu iyyuu ka'ee dhaga'amaa jira. Kanaaf iyyuu waan kallattiin isaan ilaalu waan ta'eef iyyuu yaada gaarii irraa arganne inni affeerree isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaati gara maree keenyaatti dabarra nu waliin tura. Obbo Teessoo biyya kanatti waakkiin guddaan tokko waakkii yerooti. Yeroo waakkii ta'e kana nu kennitanii maree kanaaf qophii taatanii nu argamu keessaniif maqaa sagantaa hubannaaf maqaa Oromiyaa News Networkiin baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Egaa isinis kanaaf na affeeruu keessaniitiin ulfaadha. Egaa akkuma isin quba qabdan kunoo jalqaba warra OPDO mootummaa Itoophiyaa wajjin jirantiyyuu waa'ee Itoophiyummaa kana waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dhaadessuu jalqabanii yeroo dhiyoodhaas immoo dhaabni Oromoo tokko Oromoo Democratic Front adda dimokiraatawaa Oromoos ejjennoo wal fakkaataa qabatee biyyatti deebi'ee jira. Karaa nagaatiif qabsoofnee Itoophiyaa dimokiraatessinee gaaffiin uummata Oromoo achi keessatti akka deebi'u yaalii goona kan jedhuun ifumattuu immoo waa'ee bilisummaa kuni hin baasu kan darbee dhaga'ama kallattii tokkorraa isa waggaa 45 irraa sanattiin kaatan isa uummanni Oromoos waggaa 45 darban kana fudhatee itti amanee dhaabolee kana faana bu'ee wareegama guddaayyuu wareegama hedduu kan lubbuu kan jireenyaa hidhamanii gidiruu biyyaa ba'u kanumayyuu tilmaamee hin dhumne kaffalamaa ture. Kana yommuu arra geenyee nun baasuu sirrii miti yommuu jennu kana namoonni akka keessanii warri yaadaan kanaan ka'an uummata kana dogoggorsan jechuu hin dandeenya. Akkamitti ilaaltu shiftii yeroo ammaa kana godhamuudhaaf yaalamaa jiru kana? Egaa shiftiin godhamaa amma yaalamaa jiru jettu kuni har'a waan calqabe miti. Amma torban kana waan itti ka'eetu hin ta'ini yeroo dheeraadhaaf waan adeemaa turedha. Walii galtee dhumatti wal'aansoo Oromoon gochaa ture keessatti egaa amma baallaa lama qaba, karaa lama adeemaa ture. Egaa warri
bilisummaa barbaannaa Oromoon of danda'ee bilisoomee ofii isaatiin of danda'u qaba. Warri jedhanii akka kaampii tokkotti hin jiru. Warri immoo Itoophiyaan kun akkuma wanta akkasii kun mul'achuu kan jalqabe yoomirraa kaaseeti kan ture jettan meemee kan ifatti mul'ate kan nu beenu gaasa ammaa kana isin waliin waan kana keessa turtanii fi kan yaadattan kan biraa yoomirraa kaaseeti. Wanti kun waan istiraagaliin kun akka inni itti guddate guddinuma akkuma namaati hin dhalatu ijoollee ta'uu hin dargaggoomuu nama guddaa ta'uu hin dulloomu hin du'u. Piroosesiin organizeeshinii tokkoos muumentii tokkoos waanuma kana qabatee waan deemu fakkaata. Takkaadhumaa calqabee dubbiin bilisummaa kuni dubbiin walabummaa kuni akka kaayyootti lafa taa'ee kanaan calqabame miti. Dhugaama isaa dubbanna wayne biyya Itoophiyaa keessatti walqixxoomatu hin jiru. Kanaaf karaan itti namni walqixxoomee waliin buluu danda'u jiraachuutu irra jira. Sirni jiru kuni sirna walqixxoomaa miti. Kanaaf sirna walqixxoomaa kanatti biyya keessatti uumnaa kan jedhuun calqabe takkaasa. Si'a calqaba. Biyyuma alaattuu taanaan biyya ollaa kanatti baqatanii hacuuca kana baqatanii biyya ollaa kana keessa kan turan kun si'a wal barbaadaa turaniyyuu keessumaa warri Oromoodha. Kanaan calqaban Ibn Aag jedhanii calqaban Itoophiyaa masanaaf. Maal jecha meenuu hiika Ibn Aag kana? Egaa Itoophiyaa ብሔራዊ ነፃነት ግንባር እና waan akkasii kanaan ka'ee naannoodhuma Sumaalee kanatti Yemen kanatti asii facha deemanii egaa wal qabachaa turanii maqaadhuma Oromoo kanaanii ka'uuni rakkoon uttuma kan jedhuniti kaabbaa Itoophiyaa kana uffatanii ka'aniidha. Warri kaan immoo achuma keessa warra turantu nuyi maqaa namaa kan biraatiin maaliif warra kana maqaa namaa kan biraatiin maaliif duunaa kan du'i keenyan oollee kan wallaansoon keenyan oollee maqaadhuma keenyaan maaliif hin dhaabannu kan jedhute amma gara waggaa I think 1969 natti fakkaata Yemenitti wal arganii Oromoo Natsaannet Gimbaar kan jedhu kana ONG kan jedhu kana uuman. Wanti kun egaa bu'uura istiraagalii kanaati. Isa dura wal'aansoon hin turre jechuu hin taane wal'aansoon kun bifa godhatee akka jaarmiyaatti namni qooda keessatti fudhatee hojii adda addaa hirmaatee akeeka tokko irratti hojjechuudhaaf walitti kan inni gurmaa'ee organizational structure wayiidha kennuudhaaf yaalli godhameedha jechuudha. Malee isinin dhaaba isa Ibn Aag jedhamee yaalame kana akka tooftaatti fudhannure moo tooftaadhaaf yaalanii maqaa kanatti moggaasanii moo akeekuma maqaa biraatiin yoo maqaa biyyaatiin yoo adeemne nu wayyaa waan jiru kaaftani tooftaadhaaf ture kun jechaadha. Lachuun natti fakkaata lachuun natti fakkaata karaa tokko akeeki Oromootuma turanii kanaafi yaadi isaanii dhuma Oromoo bakka inni yeroo sana turerraati karaa attamii jijjiiramee sirni Oromoon akka namaatti walqixxoomaan jiraachuu danda'u yaaluudha tokko immoo waa'ee Oromoo jedhanii gadi ba'anii kan Oromoo duwwaa si'a dubbatanii akka yeroo sanaatti ilaaluu sirreera akka har'aatti osoo hin taane yeroo sanatti akkas jennaani Oromoo tokko tokkoyyuu rifachiisuu danda'a.
Kanaafi ammaaf mee ishee gaabii kana Itoophiyaa kana jala dhokanneeti yeroodhaaf wal qabanneeti adeemnaa jedhamee akka tooftaattis ilaalamee ta'uu danda'a. Kanaaf lachuuti kan naaf fakkaatu egaa akka yaadutti jechuu kooti. Egaa amma inni kun alatti si'a akkasitti deemaa jiru wal'aansoon inni biyya keessaa kunis immoo amma fakkeenyaaf 1560 kana keessa Meccaa Tuulamaa jedhamee kan calqabe kuni innis immoo taanaan dhugaamatti walabummaa Oromiyaaf osoo hin taane Oromoon akka saba tokkotti biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti walqixxoomna karaa inni itti jiraachuu danda'u hacuuccii adda addaadhaa jiru kuni karaa inni itti laafuu danda'u. Keessumaa immoo karaa dinagdeedhaa attamitti Oromoon of danda'u akka danda'u kan jedhu kanarratti waan xiyyeeffatee wal gargaarsuma akkasitti calqabe. Wanti akkasitti calqabe kun garuu gufuu adda addaatu itti dhufe tokkoffaa karaa mootummaa waan isaan yaadanii ol yaadaniifiiti fuulduraan kana haasa'u malee dudduubaa waan kan biraatu jira. Kuni siyaasa Oromoo wanni Oromummaa irratti hundaa'ee Oromoo bilisummaa Oromootiif kan deemu waan akkasii kun si'a calqabu immoo sabootaaf sablammoota adda addaa jiran kana gidduutti rakkina guddaa akka uumu keessumaa immoo warra biyya keessa ta'an kana warra naftanyaa kana sirna naftanyaadhaa kana waan raasuu danda'u. Akkasitti godhatanii waan fudhataniifiti waan kanarratti karaa nagaa karaa misoomaa waan kana arganna jedhanii isaan calqaban kana akka hojii diinummaatti waan fudhatamee fi karaa mootummaadha. Inni kuni waan Oromoo dubbii Oromoo kana qabatanii warra ka'an kana yaada isaanii jijjiire. Warri sirna kana geggeessaa jiranii dubbii karaa nagaadhaa adeemuudha kana namoota fudhatuuf qophaa'an miti. Oromoos immoo akka saba tokkootti walqixxumaan ilaalanii akka biyya sana keessa akkuma nama kan biraa aadaa isaa qabaatee afaan isaa qabaatee ofummaa isaatti kooree boonee jiraachuu danda'u ta'uusaa kana namoota fudhachuu danda'an miti kan jedhu irraa kan ka'eeti wanti kun jijjiiramaa dhufe. Kanaaf sammuu Oromoo keessatti warri wal'aansoo kana keessatti qooda fudhatan kun yeroodhaan sammuun isaanii bilchaachaa deemuudhaa fi ofii isaaniitii waan kanaan dura informationii kanaan dura hin qabne tokko qabaatanii dubbiin Oromoodhaa maal akka ta'e yeroodhaan itti ifaa adeemuu isaa duwwaatuu hin taane karaa diinaadhaa waan irratti ga'aa tures immoo gaaffiin Oromoo kun akka bifisaa jijjiiramu godheera jechuudha. Kanaaf egaa amma walqixxoomaa fi Itoophiyaawii hin taane achi keessatti walqixxooma barbaannaa inni jedhu kuni karaan kun hin baasu bilisummaatu nu baasaa kan jedhu achi keessaa burqee ka'ee jechuudha. Egaa amma sagantaa olitti ol guddate jechuudha.
Kanaaf yoom calqabe kun kan jedhamu kun kana jechuun dandeessu hundi isaa wal qabataadhuma istiraatejii masaatu jijjiirame malee dubbii wal'aansoo Oromooti. Batti wal'aansoon Oromoo kun immoo yeroodhaan akkaataadhuma rezistansii karaa warra mootummaadhaa irraan ga'uu irraan karaa keessaa immoo hammuma ofii isaaniiti hubannoon isaanii guddachaa adeemuuniti akeekii Oromoodhaa maal ta'uu irra jira kan jedhus immoo akkasumatti evolvii gochaa waan dhufe na fakkaata. Kanaaf egaa amma 60moota kana keessa wanti kun adeemaa dhufee boodana keessa biyyuma keessatti wal'aansoon si'a jalqabu Harar keessatti Armid Israa'eliin jalqabee Finfinnee keessatti immoo warri naannoo Finfinneedhaa jiran immoo isaanis immoo yaaduma wal fakkaatu akkasiitiin egaa warraaqsa tokko calqabanii akkasittiin guddachaa adeemee hamma ammaa kanatti dhufee kanaaf guddinuma maleessaati tokkorraa cabee fottoqee hundee ofiisaatii qabaatee waan ka'e miti natti hin fakkaatu jechuudha. Gaariidha. Wanti isaa gara seenaatti waan achi deebineef yoo hunda kaafna jenne yeroo nukaa dheeressuu danda'a. Fakkeenyaaf amma kanuma akka Macaaftuu lama durayyuu fincilli diddaa gabrummaa Oromoo Baalee kunis hin jira. Egaa dhufnee sadarkaa bifa jaarmaatii socho'uurra ga'ameera. Mee ilaalchuma keessaniin hubannoo keessaniin fedhiin uummatichaa maal fakkaata ture? Isa kamiin jaallata? Isa kamiin iyyuu hawwa? Isa kamiin deeggara? Keessaa'u carraa argattanii keessas bultanii argitanitu natti fakkaata. Keessaa'u waan 991 as argaa jirru kana dhaloota haaraa kana dhaloota qubee jennu kana qeerroo kana garam jira waan isaas itti fakkaatare jijjiirama shiftii jaarmoliin qabsoo bilisummaa Oromoo gochuuf yaalan kana wajjin kan daddaa qabu moo garba tokko kan qabatin itti fakkaata? Maaliif itti fakkaata? Akkuma tokkotti maal hubattani? Ani biyya alaa kana taa'ee waanan arguuf waanan dhaga'urraa si'an ilaalu anaan ofii kooti waan baay'ee waan sammuu na jeequ waan baay'eetu jira. Tokkoffaa qeerroo maal yaada kan jedhamu kana abbabbaan akkuma itti fakkaatetti akkuma hawwasaatiitti akkuma fedha isaatiitti hiikkachuu danda'a. Garuu objectively qeerroo dhumti kun eenyu? Qeerroo maali? Qeerroo maaliif dhaabbate? Akeeki qeerroodhaa maali? Kan jedhu kana difaayinii gochuun waan salphaanatti hin fakkaatu. Qeerroo dhumti kun tokko moo lama moo sadii moo shan hin beeknu maquma isaatu qeerroo ta'ee maleessaati. Qeerroo kana duuba maaltu jira kan jedhu kun akka gaariitti ifee gadi hin baane. Kana waan ta'eef namni ittis baay'ee agartee salphaadha. Qeerroo kana gochaa jira jedhaniidhuma ol deebi'uun salphaadha. Garuu qeerroon kun eenyu? Akeeki isaanii maali? Kan jedhu kanarratti waan hundinuu irratti walii galuu danda'u maali? Qeerrooni akkaataa diinni mootummaa qabatee biyya Oromiyaa keessatti waan inni geggeessaa jiru kana qeerroon gammachuutti hin qabu. Tokko. Lammaffaa immoo waan godhamaa jiru kana mootummaan kun waan gochaa jiru kana immoo kadhaadhaan
madaan kun nutti baay'ate madaan kun baay'ee nu dhukkubse jedhanii ciisanii aadanii akka isaan gaddanii fi of duuba deebi'anii waan hojjechaa jiran kanarraa of duuba deebi'an gochuun akka hin danda'amne waan kana abidda biyya keessatti qabate kana dhaamsuun kan danda'amu abidda kan biraadhaan duwwaa ta'uusaa hubatanii kun immoo wal'aansoo ta'u wal'aansoo keessatti immoo wareegamni akka jiru kana hundumaa hubatanii kana fudhatanii hammammaatti fuuldura deemaa kan jiran fakkaata. Karaa kan biraa egaa amma waan anaan na yaaddessu waan tokko jibbuun gara yaaddoo fi gara maal ta'uu qaba boodarra yoo dhufne walitti qabnee rakkoo yaaddoo jiruu fi fala walitti qabnee dhiyeessine gaariidha. Mee gabaabumatti ilaalchi dhaloota haaraa kun gara kamitti fakkaata warra Oromummaa fi Oromiyaa dhaadessu moo warra Itoophiyaa keessatti dimokiraasii dhufee gaaffileen Oromoo deebi'u gara kamitti fakkaata akkuma isumatti deemaa jira achi gahuudhaaf nani qeerroon maalii kan jedhurraan calliin hin qabu qeerroon maalii kan jedhu kana hin beeku ani ofii kooti qeerroon isa kamii qeerroon tokkicha taanaan qeerroon kun waan kanaaf hin dhaabadhee kiliir kaatii kan ta'e manifestoon keenya kana waan nuyi dhaabbannuuf kana istiraakchariin keenya kana jedhee waan lafa kaa'ee ifatti ba'e waan hin jirreefi qeerroon kanaa jechuun hin danda'amu. Kanaafiti waan arginurraa waan nuyi hubannu waan jeeneraalii ta'e sistemii kana akka isaaniin fudhanne beenna. Sistemii kana immoo jijjiiruudhaaf immoo wal'aansoodhaaf akka isaan fedha qaban beenna. Fedhi kun immoo lafumaan sila dhaabadheen deema. Fedhi sun immoo fedhuma duwwaadhaan hojiirra ooluu hin danda'u. Muuvimentiin tokko fedha isaa sana hojiirra oolchuudhaaf istiraakcharii barbaada. Liidarshiippii barbaada. Liidarshiippiin kun immoo dhaqee jabaatee wal qabatee mootummaa isa jeeqan sana jeequu duwwaa utuu hin ta'in mootummaa sana jissee mootummaa sana istiraakcharii iddoo bu'uu danda'u tokko qabaachuu mala. Kana hin qabu taanaan gidduutti hafa. Mootummaan suni hirraafamaa, mootummaan suni jeeqamaa, mootummaa sana kan iddoo bu'uuf jissu hin jiru taanaan immoo mootummaan sun yookiin ofuma isaatii karaatti namichi tokko akka bofaa biyyoo arraabee deebi'ee qabu. Yookiinis immoo karaa hambiraa namoonni opportunity kana arganii qaawwa kanatu argame qaawwa kanatti fayyadamnaa jedhanii humni haaraan immoo ka'ee at the expense of waan calqabame kanaa irratti isarra tarkaanfatanii gara taayitaatti adeemnaa jedhanii warra yaadaniifiti karaa bana. Kanaafi rakkoon har'aa ana kana naa yaaddessaa kanan siin jedhe kana istiraakchariin akkasiidha hin jiru taanaan mootummaa kana raasuu duwwaa utuu hin ta'in mootummaa kana folloksanii jissanii isa immoo kan iddoo buusu istiraakchariin qophaa'ee hin jiru taanaan qaawwa adda addaa namoota adda addaa ala dhaabatanii isa kanatti guruuriyaa jiran kanaafiti karaa bana ammas kan ta'e kana na fakkaatan qeerrooni mootummaa kana raasee wayyaanee hafuura dhowwee situationii jiru kanatti fayyadamanii warri amma gadi ba'anii nuyi haaromne nuyi sagalee keessanii nuyi gaachana keessanii nuyi furmaata isin barbaaddan kana nu harka jira
furmaata kana immoo isinii kennuutti jirra jedhanii warra gadi ba'anii akkasitti haasa'an kana kan uume qeerroodha. Jabina isaaniitiin ka'an dadhabina isaaniitu immoo isaan kana iddoo kanaan ga'e karaa istiraakcharii karaa organizeeshinii dadhabina jiru sanatti warri kun advaanteejiitti fudhatanii amma akkasittiin adeemaa jiru jechuudha. Kanaaf gaaffii ati gaafatte kana qeerroon eessa dhaabata jettu kana dhugaamatti kuni qorannoo guddaa barbaada. Qorannoon barbaadu kun immoo qeerroon har'a maal barbaada jedhanii achumatti dhaabachuuf utuu hin ta'in akeeki qeerroo maal ta'utu irra jira attamitti diivilooppii gochuutu irra jira kan jedhus immoo kana wajjin ilaalanii karaan qeerroon irra adeemu kun sirraa'uu danda'u irrattis immoo hojjechuu barbaachisa. Kanaaf egaa amma warri biyya alaa jiran komparatiivili biyya nagaa jiran kuni sappoorti roolii guddaa qabu. Waan akkasii irratti dhiibbaa baay'ee gochaa danda'utu walitti dhufanii humna ta'anii yaadi jedhamu suni kanarraati jechuudha kan burqu. Tole dhuguma akkasiin jettanii qeerroon kun takka bifa formaal ta'een as bahee beeksisee hin beeku waan akka maanifeestoo fa'aa baasee hin argine jettanii kun akka laalutti haaluma isaan keessa jiran natti fakkaata. Gartuun kun qaamuma uummataati. Tokkoffaa haaluma biyyichaatiyyuu sirnichumatiyyuu rakkoo waan uume fakkaata. Waan ifatti ba'amee mormii ifatti ba'amee adeemsifamu kana hin eeyyamanu warra waan isaan jedhan dhaga'anii dibbeen marukutuudhaaf tole jedhan malee gartuun qeerroo kun immoo jalqabumarraa kaasee egaa waanuma fedhii mootummaa sana faallaa ta'edhayyuu kaasee dhaadataa gaafachaa ture. Akka hubannoo keenyaatti gaafinis kana quba qabdee nama kan uummataa wajjin bileendii ta'edha. Yoo xinnoo ishee ani amma quba qabutti gara 2005 achi deebi'a jedhu sochiin qeerroo kun akkuma lafa jalaatiin egaa clandestinely adeemaa dhufee kan amma ifatti beeknu tokko boodarra kan argine of koo jalatti kan dhaabate liigii dargaggoota Oromoo jira. Booda kana immoo OPDO akkaan hubadhutti akkanaaf galutti infiltrate gochuudha qeerroo kana badiifis ta'e tolaaf yookaan akeeka qeerroo kana gara akeeka isaaniitti dabsachuu oo humna jabaa ta'e dhibee waan dhufeef dadhabsiisuuf foolleedhanii kan isaanii dhaaban kun immoo mul'achuu jalqabee. Fakkeenyaaf amma dargaggoo qeerroo tokko dhiyeenya kana naannoo Orrootti ajjeefame karaa warra foolleedhaman kanaatiin odeeffannoo irratti kennameeti duukaadhuma bu'anii akka bineensaa kaachisanii ajjeesan jedhu waan akkasii yaaddessaadha iyyuuti yooma itti dammaqanii dafanii faratti barbaadan malee rakkina kanatu akka dhoksaadhaan itti hubannu taasisanatti fakkaata. Kanaafuu dhugumatu akkas jettan gama kana gama sana jira jedhu dubbachuun danda'amu. Garuu waanuma dhaadannoo isaanii dhageessisan gaaffiilee isaan kaasan kan garamitti jallataadha silaa gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii mirgaati gaaffii bilisummaati kana yoo gaammoo cuunfamee ilaalame innis garuma walabummaa bilisummaa walabummaa uummatichaa bilisummaa biyyattii sana keessatti kan deebi'u akka ta'e mul'ata. Ataa'u yeroodhaaf dhiifnu mee sattaanutti dabarre ammasuma gaa waluma qabee jira. Warri gartuuleen Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan iyyuu gaaffileen Oromoo achi keessatti akka deebi'u gabaabsineetuma yoo keenya jechaadha jedhan kun egaa dhagaatu faana bu'aa jirtu. Waan kanas akkuma sila jedhe egaa haala poolitikaa biyya kanaa bareechitanii beektu. Keessaa'uu laangweejii namoonni akka keessanii hayyoonni poolitikaatti gargaaraman poolitikaal kaalchari isaan kana poolitikaal kaalchari biyyattii kana yeroo dheeraadhaaf iyyuu keessa jiraattanis keessa hojjettanis iyyuu
argitanii ammas immoo gaa addunyaan kun wanti fagoodhamu jiru ganda xiqqoo taati jedhama galata teknooloojii odeeffannoo kana haala jiru sirriitti argaa jirtu inuma danda'ama obbo Teessoo Itoophiyaa kana dimokiraatessuun haa ta'uyyuu immoo maaliif iyyuu wareegama uummata Oromootiin ufata waan gara biraa akkasiin yaadattanu akkasiin gargaaruuf waan akka salphaatti himamu tokko mammaaka isaanii tokkonis ni hima si shoomi alballaa si shaarii qoccaal salphaa fakkaatti yemmuu jedhamu har'a garuu rakkina guddaa waan uumanii jiran keessaa har'as arginu biyyattii keessatti kana saamicha daangaa dhabe saamicha dhuunfanaadhaan geggeeffame sanarra darbee yommuu mootummaan kun waggoota 25 darban kan karaa sanaan of ijaaree amma humna kamiinuu sodaa guddaa kan irratti uumee jiru humna faayinaansii mootummatiin paartiin biyya bulchu kun ijaarrate saamichaan so in danda'ama dhugaatti biyya kana dimokiraatessuun. Egaa kuni opinioniidhuma akkanatti fakkaatutti anaan yaada an qabuna gaafatta ta'e ani Itoophiyaa dimokiraatessuun hin danda'ama kan jedhu irratti abdii hin qabu. Maaliifi silaamasaa akkuma inni itti silaansaa Itoophiyaa kan jedhamu kun dhaabateetu hundeessaatu hin tolle. Impaayiriidha. Innaa kanaafi impaayiriin kun immoo namoota gar tokkotu humna alaa waammatee humna alaarraa gargaarsa argatee isaanii walii galee uummata kana koloneeffate uummata isa kaan lakkoobsaan kan lakkoobsa isaanii caalu akkasitti fudhataniiti biyya isaanii bal'ifatanii egaa mentaalitiin anatu si koloneeffatee fi mentaalitiin ani koloneeffameen jiraadha kuni hin jiru. Mentaalitii kana balleessuu kan danda'u akkuma jedhameyyuu utuu dimokiraatik raayitiin jiraate wanti akkasii kun hundee godhatee established ta'ee adeemuu danda'eeti. Waan akkasii kana akka hin taanee fi waan baay'eetu dhowwa. Tokkoffaa warrumti kanaan dura biyya kana bulchaa turanii kanaan dura si'a tokko waa'ee waraabessa lamaan haasa'aa ture. Waraabessa isaa amma qorqaa jiruu fi quufee jiruu fi waraabessa isaa kanaan dura qorqaa ture achirraa ari'atamee amma ala taa'ee beela'ee hururi'aa jiru. Waraabessa kana lamaantu hin araaramu tokkoffaa karaatti araaramu hin qabu. Warri immoo waraabessi kun itti gururi'ee ofii isaaniiti akkuma risoorsii saamamuutti nyaatamuutti maleessaati ofii isaaniiti humna akka humnaatti of ilaalanii ofiin qopheessines immoo kanuma ofirraa faccisuu maleessaati ofii isaaniiti humna ta'anii dhaabatanii waraabessa ofii isaatiin buluu ta'uudhaaf humna sana qabatanii geenye. Kanaaf egaa amma gaaffiin jiru maali? Uummati warrumti imma alaa guuruu kun bakka lamatti hiramanii ta'u. Warri tokko uummati kun Oromoos ta'u warrumti Saawudiidha kun ka'aniif dammaqaniif amma si'achi akka kanaan duraa sanatti akka jaallannetti miinee hacuunnee waan jaallanne goonee baay'eediti jenne jara kana bituu hin dandeenyu. Kanaafi taaktikii ittiin jara kana of jalatti bulchuu dandeenyu
haaraa baafanneeti waan guddaa isaan gaafatan kana keessaatii waan xixinnoo tokko deebifneefiiti liidarshiipii keenya jalatti akka isaan jiraatanii fi ababbaluutuu nu baasaa jedhanii egaa warra kana afaan isaaniitiin ani የነቁ ነፍጠኞች እንጀራ ወሪ አከሲዳ ኩን እንጅሩ ወሪ አክራሪ ነፍጠኞች ወሪ እንጀቹ ደንደኝሞ ኢሳን ኩንሞ ማሊ ዋን አከሲዳ እንጅሩ ኢትዮጵያ ጀቹን አማራ ጀቹን ኢትዮጵያ ጀቹን ከናፊ afaan amaaraa afaan nama hundaa ta'uu qaba. Seenaa akka bulchiinsi kanaan dura jabana Haayile Sillaasee ture sun buqqa'uun irra hin turre isatti achi as deebinee xaqilaa gizaatii uumne waanuma biheerii jedhamu kana maaloo kana hunduma isaa dhiifnee Itoophiyaa kan jedhamu baandiraa Itoophiyaa kana jalatti nama kana hundumaa hacuucnee bulfannaa lafti hin gurguramuu hin bitamuu inni jedhan kun hafuu qaba. Qubee waan jedhamu haasaa seexanni adiin faranjiin fiddee nu keessatti owwaalte kuni ba'uu qaba. Waan akka anoolee irratti waan akka istaachiyuu dhaabbatan kun jijjiguu qaba. Waan akkasii kun hundinuu ta'eeti afaan Amaarinyaa bal'atee afaan Oromoodhaan immoo Gi'iiziidhaan dubbatamee saafamee akkasittiin adeemnaa jedhanii isa durii sana kan hawwan immoo jiru. Isaan hundinuu walii isaanii keessatti walii hin galleechaadha. Kan akkasii kanatu jira. Warra akkasii kana gaa ati teessee lakki diimookiraasii wayyaa diimookiraasiin hunduma keenya wal qixxeessa jettee jara kana konviinsii gootee mootummaa tokko jara kana wajjin dhaabuu hin danda'amaaf hin danda'amuun gaaffii guddaadha har'a. Anaaf hin danda'amu. Akka inni hin danda'amne immoo warrumti amma hin danda'amaa jedhaniyyuu garaa isaanii keessa beeku. Nu caalaa beeku. Garuu akkuma sloogaaniitti akka opportunity waa'ee dimookiraasii yoo haasofne namni nu dhaggeeffata. Waa'ee bilisummaa immoo warra nu wajjin hin jirretu haasaa jira. Isaan kanatti ittiin humna dhoowwinaa kan jedhudha. Amma har'a muumentiin Oromoo keessatti jiru maali? Waan lama dhageessaaf kaampii lamaanuuti. Warri ilaamaa obbo Leencoo dhiyoo mana waan dubbate irratti dubbiin biyya dimookiraatawaa gochuu kuni hojiirra oolee fiixaan ba'uudha baannaani warra kaantu dhufee biyya jijjiisaa jedha. Waraabessa wayiitu alayraa waraabessaanatu dhufee nu nyaataa jedha. Warri bilisummaa keessaa jiran immoo dubbii bilisummaarra jiran immoo anuu si'a lama si'a sadii interviiyuun irratti kaaseera. Warri walabummaa Oromootiif fedha qaban walitti dhufanii waan gidduu isaanii jiru kana baasanii iddoo tokkotti walitti dhufanii gurmaa'uudha baannaani warri dimookiraasii jedhanii nama gowwoomsan kun itti mijaa'uu danda'u jedha. You know, lamaanuu waraabessa lamatti uummatanii fi isaan uummata sosodaachisu mootummaa sosodaachisu jechuudha. Waan dhibe guddaan egaa maali? Waan dhibe guddaan karaadhuma lamaanuu maalirratti waan Oromummaa irratti maalirratti walii gallee wajjin hojjechuu dandeenya.
waan oromummaa irratti immoo waan nuyi irratti wal dhabnee irratti walii ta'uu hin dandeenye immoo isa kana immoo difaayinii goonee lafa keenya karaa keenya maaliif hin deemnu jedhanii walis hin gaafatanii ofis hin gaafatanii anumayyuu kaase jechuudha. Kana gama rakkina jiru keessaa hangin keessaa tokko gama kana. Kanaaf biyya dimokiraatii goonaa walqixxooma karaa jaalalaadhaa humna inni jedhanii mootummaa Habashaa keessa takkaadhuma jaalalaanii fedhaanii nagaadhaan yerootti mootummaan jijjiirame hin jiru. Yoo sinnaate waggaa 700 turre. Kanaafi dubbiin humnaati. Dubbiin humnaa kun saayikiliin humnaa kun immoo iddoo tokko ga'ee cabuu turreera. Dubbiin humnaa cabsuudhaaf iyyuu humna barbaachisa. Waa'ee afaan ifaa kaaftaniitu waa'ee qubeen abaaramu afaan abaaramu waan tokko na yaadachiise jaarmaa Vision Itoophiyaa jedhamu tokko dhageessanii beektu tan amanaa dhiyoo as kan dhaabateedha Ameerikaa kaabaa kanatti keessatti walumaa galatti immoo daaspooraatti waggaa 2 duratti natti fakkaata 2016 natti fakkaata walgahii qabuudhaan Washington DC'tti yeroo sana Oromoon kophaasaa adeemaa ture diddaa kana kophaasaa itti jira ture. Akka ijoolleen Amaaraa kun hin kaane ijoolleen Guraagee kun hin kaane nam tokkotu waltajjii dhumarra taa'ee walgahii guddaa kana irratti ka'ee dubbii dubbataa wanti saboonni gara biraa uummata Oromoo wajjin tumsuu didaniif waan isaan afaan isaaniitii fi qubee laatinii addaatu godhatanii fi uummatoota Itoophiyaa kan biroorraa tumsa barbaadu yoo ta'e sochii fi diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran kana irratti tumsa barbaadu yoo ta'e qubee kana gatuu qabu jedhe tokko kana qabaati hayyootumti isaanii beekamuun illee takkuma waa'ee uummata kanaa waan gaarii akka isaan dubbanne waan gaarii akka isaan hawwine nama isaanii akka waaqaatu fudhanii baatan tokko namni akka waaqaa illee hin jiru nama sun Waldamaran jedhamu kana fa'aa asumatti argee kitaaba tokko York University Library keessatti teesisiin barreessaan ture teesisiin koo waa'ee Itoophiyaatiin waan Itoophiyaatti barreeffamtu barbaaduun argee ootoroota 4 contribute godhee publish godhee kitaaba kana achi keessatti biyyuma keenya Itoophiyaa kana walumaa galatiyyuu akka isheen hin guddanne kan taasise kan booddeetti hambise harkisaa jiru aadaa booddeetti afaa uummata kanaati jedhe Oromoodhaan jedha. Biyyatti yaadadha Amsaaluu Akiliiluunis Profeesara Yuunivarsiitii Diskiilootti waa tokko barreesse Survey of Ethiopian Literature waan arge waan irraanfanne keessaati kun bakkuma waan waliin agarre walitti fidee ummatu numa arrabsu waan barbaade waa'ee literature survey literature Itoophiyaati waa'ee Oromoo barreessaa turuudha keessatti wanti biraa hafnaan jedhe akka qonnaatti qotanuuf akka manatti ijaarratan iyyuu nutu barsiise yoo dhugaa dubbanne boteessoo architecture mana isaaniitii mana keenyaa waliin argu horiini Oromoon ittiin qotuu isaan ittiin qotan gara haalli waanjoo keenya turan babattee keenya soqannu gindoo keenya turan gara logically immoo namni waan ifiifu beeku malee waan hin beekne nama barsiisu kan akkasii hedduu jira maali gaawwaatti ilaalle waa'ee afaan kanaa kaafne kan biraa jira amma falammii guddaan gaaffii guddaa tokko ko isin quba qabdanu afaan Oromoo afaan hojii ta'uudha kana quba qabaataniin beeku awwaanan baradhe argeedha common course tokko language and society kan jedhamu keessatti course department gara biraati isa keessatti afaan tokko afaan hojii ta'uudha jedha waa sadiqa tokko fa population size lammaffaa literature isaa gabbachuu
sadaffaa standardized ta'uu jedha. Afaan Oromoo kana sadanuu guuteera. Populationaan tokkoffaadha biyyattii keessaa literature isaa kun waggaa 25 ittiin barataa, ittiin barsiifamaa, ittiin barreeffamaa, ittiin hojjetamaa jira. Standardized Oromoon daangaadhaa wal hubataa dubbate wallagaa warri eenyuyyuu kanaaf akka dubbatu wal hubataa rakkoo malee. Otuu kun lafa jiru akka seeraatti silaa gaafii ta'uun qabu ture. Kanaaf jedhanii ijoolleen Oromoo du'uun qaban ture. Amma eeggaddaa dambidolloo taa'ee Dooktar Abiyyi onosmoosnas waggaa 25 itti fudhatee afaan baayibila afaan Oromootti deebisu loojikiinuma wal faana adeemu waliin agarre. Afaan Oromoo already ready ta'e qophaa'ee raawwatu guute afaan hojii ta'uudha. Garuu yoomiyyuu yeroo hundaa at the cost of Oromo. Itoophiyaa dimokiraatessuu walitti qabanii tokkummaa tursuudhaaf viijin Itoophiyaadhaaf lafa qabne sana guutuudhaaf Oromoon kafaluu qaba. Seenaa isaarraa, aadaa isaarraa, dinagdee isaarraa, mirgoota isaarraa. Kana karaa kana waa hedduu jechuu danda'ama. Yerootiyyuu nun ga'uudhaan malee haalli sagantaa kana gaamareedha teessoon beektu gidduudhaan waan tokko ibsuu barbaada dhaggeeffattoota keenyaa fi waa'ee obbo Teessoo waan irraanfadhe tokko jira. Tokkoffaa akkan irraa hubadhetti obbo Teessoon nama Oromoo jabaa walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromootti amananuudha. Kana ta'e immoo yeroo ammaa kana dhaaba Oromoo isa kamii wajjinu akka hin jirre akkuma Oromoo tokkootti waan itti fakkaate waan danda'an gochaa akka jiranu kana jechuunis gaa yaadni isaaniis ilaalcha dhaaba isa kamirraa walaba akka ta'e akkasuma nu hubattan fedha. Gara sattaamitti dabarra obbo Teessoo mareema kanaaf sababa kan nu ta'e egaa warra dhaaba Oromoo Dimokiraatik Front addaa Dimokiraataa Oromoo biyyatti deebi'uu isaatii karaa nagaatiin qabsoofnaa Itoophiyaa Dimokiraatik sina kan jedhuun jalqaba faana buutanitti jedhee namana. Walta'iinsi kun eenyuuf eenyuun gidduutti ta'e isinitti fakkaata? Isinii gabaabsuudhaaf mootummaadhaa fi ODF gidduudha moo mootummaadha ODF fi OPDO gidduudha moo ODF fi IHAD gidduutti moo ODF fi Hiwaat gidduutti moo eenyuun gidduutti godhame isinitti fakkaata? Waan gaaf kana kaasisantu jijjiiru hin jedhe egaa sabtaanee dhufuun beeku gaaffii isa kanaaf garuu kuni qulqullaa'ee dhuma lafa ta'a. Biyya alaa kanatti Dubaayitti namoota wal arganii dubbatanii jedhama. Namoonni isaan dubbatanii wajjiniin dubbatan kuni nama OPDO miti. Nama warra lammaatiin jedhamu miti. Nama security wayyaanee representii godhuutiin kan haasa'an kan jedhamu. Obbo Geetaachoo Asaffaa jechuun nagaya. Tokko kun. Lammaffaa biyyuma si'a galanii kan simate Lammaa Magarsaa miti. Yookiinis immoo nama spokesmanii OPDO miti. Kan simate warruma federaal mootummaa keessaati. Federaalii ta'anii immoo warra maqaa Oromoo qabanii kan argetti abbaa duulaa jinsi wal hammatan argeera. Kanaaf kun gaafiyyuu qabu mootummaa wajjin maleessaati organizeeshinii adda addaa wajjin waan tokko godhanii kun immoo waan haaraa kaleessa jalqabame. ODF uumamu waggaa 2 keessatti biyya keessatti deebinaa jedhama. Dangerous assumptions tokko turan. Tokko biyya alaa kana jaallannee dhuma teenya maleessaati yeroo barbaannetti biyyatti gallee biyya itti gallee jiraannu qabna kan jedhu assumption akkasiirra kaa'adha.
Lammaffaa immoo asii yeroo barbaannetti waggaa lama gidduutti ofuma keenyaa qophoofne qopheen karaa kan biraa hin jiru. Waa'een mootummaan kana maal yaadaa dhimma isaanii miti. Isaan ofii isaaniiti waan qophaa'anii waggaa lama keessatti biyya keessatti galaniiti. Mootummaan immoo isaan simatee isaan fudhateeti achirraa ka'anii wal'aansoo isaaniitti qabu. Alaatti fuudhanii matii mana jalatti qotaniiti mana irratti jissuu wayyaanee gowwaan immoo kan hundinuu isa ta'u taa'ee ilaalaa jechuudha. Dadhabbii guddaan shoorti saayitidii ta'uu isaanii kan argisiisu keessaa tokko amma kana. Waggaa lama keessatti isin fuunee gallaa jedhanii waggaa 6-7tti dadhabanii kun rakkina ta'e. Kana ishee kana fudhachuudhaaf jedheeti egaa amma cheermaanii isaanii namaanis hin mari'atin ofuma isaatii nama 2-3 jala kaawwatee dhaqe. Addis Ababatti argate. Maal jennaan mootummaa jinaasee biyyattiin galuuf barbaadaa badasiidanii ari'an. Isa dura yaalisa jalqabaa sananni. Kunis hammam yaada dhiphina akka ta'e argisiisa. Namni tokko calluma tiikeetii bitatee biyya namaa gallee kottuu wajjin teenyee haasofneetii walii gallaa hin jedhu. Isaaniyyuu tuffii marraa kan ka'eeti dhiisan malee utuu barbaadanii qabanii hidhanii maaloo godhanii ajendaa haaraa nuu kennanii ishee irratti immoo ji'a 2-3 irratti wal nyaachuu dandeenya iyyuu turre. Isaan garuu tuffii waan qabaniifiti ari'an. Kanaaf har'a galuun isaanii kun waan har'a itti murtaa'e miti. Calqabumaa qabee akeeka isaan qaban sanatti karaa adda addaa karaan itti cufamee ture. Amma karaa sanatti bani warri ala jirtanii isin ijjin dubbannee isin ijjin hojjechuudhaaf fedha qabnaa jennaan guyyaa 2-3 warra isaan duukaa jiru wajjin hin mari'an waanuma sa'aatii lakkaa'amu keessatti nuyi kana fudhanneerraa jedhanii ililchanii ofii isaanii annaawunsi godhan. Fedhii isaanii biyyatti galuudha. Biyyatti galuun sun immoo maal hojjechuudhaaf maal gochuudhaaf akeeka keessan kana maal gootanii situeshanii amma jiru kana keessatti maal faatu isinii mijaa'ee maal faammoo ofii keessanii wal'aansoo keessaniin mijeeffattanii eessa ga'uu barbaadu kan jedhu isaanis deebii maquubsaa waan qaban natti fakkaatu. Namni kan biraanis immoo kan irratti ufuma waan ofii isaatii yaadee dubbatarraa nafe kana kan jedhamu waan lafa taa'ee hin jiru. Kanaaf gaduraa dhumatti waan kana akka serious issue godhanii fudhachuun mataan isaa iyyuu dogoggorana fakkaata. Biyya alaas jiraatanii biyya keessa seenanii waan tolaa waan gochuu danda'anii waan natti mul'atu hin jiru. Waan nama yaaddessuu malumaati tolaa gochuu yoo baatan iyyuu hammina guddaa garuu gochuu danda'u. Gaaga'ama hammana hin jedhamne warraaqsa Oromoo irratti ga'uu danda'u. Namoota kana namoota adda addaa qeerroosa ta'uu warruma dulloomeessa ta'uu namoota yaada isaanii kana wajjin hin deemne kana mootummaatti dabarsanii kennanii ficcisiisuu danda'u.
possibility akkasiidha hin jiru. Hankanarraa hafee waan tolaan kana keessaa bahu maali kan jedhu waanuma mataa nama dhukkubsu miti. Waan godhanii waan natti mul'atu hin jiru. Gaariidha. Wantoonni walta'iinsi kun eenyu wajjin jedhee fi sababan qabannan jedhee jalqaba muummichi ministeeraa haaraan kun yeroo aangoo fudhatanii kakuu seenan dubbii dubbatan keessatti jaarmolii siyaasaa kan biyya keessa jiran kan biyya alaa kamiin wajjin haal duree tokko malee jedhan jedhaniitu waamicha dabarsani. Otuun kun jiruuti yeroo amma warri ODF waltaanee ani biyyatti galanuu miidiyaa adda addaa irratti ibsa kennaa turanii keessaa kanani sirriitti qabadhee lamaan sadan isaa hordofeera kanani sirriitti qabadhee Dr. Bayyaantiyyuu OMN irratti ibsa kennanii turanii akkamitti walta'iinsa kanarra geessan akkamitti wal ta'uu dandeessan jedhan gaafatamanii akka faatu isin qofti akkamitti loofamtanii fudhatamtanii diilii wajjin gootani eenyu gaafatanii jennaan haal dureetu kaa'ame jedhan. Haal duree lama gurguddaa tokkoffaa heera yookaan konstituushinii biyyatti akka jirutti fudhachuu lammaffaa qabsoo karaa nagaa gochuuf waadaa seenuu kan jedhanii egaa warri ODF nu soban jechuun dandeenyu kanarratti sana booda sirriitti deebi'anii jedhaniiru ammayyuu jedhaa jiru. Egaa kan uummata Itoophiyaa sobee addunyaa sobee muummicha ministeeraa haaraa kanaa jechaadha. Otuu baatii lamallee hin gahin wanti bakka bu'aan mootummaa tokko head of state dubbiin nama akkasii dubbiin nama bakka akkasii taa'ee jiru dubbiin isaanii kamtuu kan barreeffame dubbifame yookaan akkasiin jedhame kun akka labsiiti akka poolisiiti for granted kan fudhatamuudha. Achitti isaanti yuukaa addunyaa sobee uummata biyyattii sobee jechuu dandeenya. Kanaan bira dabarru garuu ammas waa'ee gaaga'amaa tokkollee kaaftaniittu haa ta'u hundumtuu karaa gaariidhaan gaaga'ama malee akka adeemu hawwina waan fedhayyuu ta'u walta'iinsa kanarraa eenyutu fayyadama jettanii yaaddu? Haati immoo kan raafamaa jiru OPDOdha immoo kan dhiibamee dhufee bakka takka ittiin argamin ijaajjee jiru uummata Oromooti immoo eenyummoo jaarmolii mormitoota warra birooti morma keessa biyya keessa illee jiran tarii humna cimsatanii mootummaa kana dura dhaabbachuu danda'u. Kuniyyuu immoo jennu ammas uumama wayyaanii waggaa 27 guutuu beektan wal bira qabdanii akkasiin naalaaltan barbaada. Mootummaan kun mootummaa akkamii akka ta'e argineerra mootummaa flexibilii ta'uu hin dandeenye mootummaa rigidii gartuu qofa ilaaluu gartuu qofatti adeemu gosa argineerra maaluma meemee bu'aa maaliitirraa argama eenyutirraa fayyadama? Kanarraa eenyutu fayyadama isaa jedhu silumayyuu indirectly waan deebifne na fakkaata. Eenyu wajjin kan walii galanii si'a jedhamu warra bilisummaa walabummaa Oromiyaatii fi wal'aansoo qabu wajjin walii galanii miti an biyya seenan. Warruma Ihadeg keessatti warra Tigreetiin asiifachi oofamu kana wajjiniyyuu haasaanii miti. Haasama isaanii sana as a base fudhataniiti irra tarkaanfataniiti warruma TPLF wajjin walii galaniiti kan isaan galan. TPLF kanaan dura ari'aa ture. TPLF kanaan dura biyya ari'e. Har'a TPLF maaliif isaan kana barbaade boolee karaadhuma ari'e sana irratti immoo dhaqee deebisee simata. Han jedhu gaaffii guddaadha. Maaltu dhalate gidduu kana keessatti? Maaltu maal ta'e? Eenyutu jijjiirame? Warra isaan ari'e sanatti jijjiirame moo
warra ari'atametu gaabbee qalbii jijjiirrate moo maalinni kan jedhu gaaffii qaba. Garuu kuni gaaffii guddaas miti. Amma wajjaaneeni kan barbaaddu any force kan jaallate haa ta'u. Garuu Oromoo humna Oromoo asiifachi faffacaasee Oromoo laaffisuu kan danda'u. Anything is welcome. Amma gaa fedha isaaniitu wal gite gammachuu. Isaan kunis warra Oromoo kana karaa ittiin asiifachi diinummaa Oromoo gidduutti uumanii ittiin hunkuran barbaadu. Warri kun immoo waggaa lamatti biyya keessa biyyatti isin deebifnaa jedhanii dadhabanii amma ammaatti turanii amma qaawwatu argame biyyatti deebineerraa waadaa isinii galle sanaa kunoo bakkaan geenyeerraa jechuufi kan akkasii itti baay'ee ariifatame kana na fakkaata. In the long run maaltu maal ta'a kan jedhamu ammuma siidiin kaateetti wanni wayii amma kan lafa buutee kan borii lafa biqiltee hundee godhachuu dandeessutu jirti magaalaa. Maali isaan kana wajjin eegee walitti hidhatanii biyyatti galan taanaan assumptionii nama keessa jiru immoo warra wayyaaneetii fi warra OPGO gidduu wal dhibiinsi wayiidhaa dhalateera han jedhamu sun dhugaa taanaani which I doubt waan akkasii taanaani amma gaa kuni alangaa ta'ee waan ittiin OPDO waattiin mataa qofuranii ta'uu dandeessi jedhee wayyaaneen kana kaalkuleetii godhee ta'a kan inni deeffate. Kanan jedhus immoo kana deenjerii guddaanii an jiru kana. Jarri kun waa gochuu hin danda'an iyyuu taanaani informationii qabu. Informationii baay'ee qabu. Informationii duwwaa moo miti jibbiinsa qabu. Jibbiinsi isaanii inni guddaan immoo jibbiinsa warra walabummaa kanaati. Walabummaan hin danda'amu jedhanii ennaan warri kun hin danda'amaa jedhanii ka'anii humna wayiidhaa yoo argisiisuu danda'anii agartee isaaniin ulfina dhowu. Waan isaan kanaan dura jechaa qabu suuraan kana hundumaa diiga. Kanaafiti hamma danda'ametti lollisaa sirna kanaa jimmiti jala lollisaa lola Oromummaa Oromoota bilisummaa fi walabummaa Oromootii kan dhaabbata jedhu wajjin gaafuma dhalatee ka'ee waraan baname kanaarratti an kanarraa fi akeekuma kana jedhamu kan lafa taa'ee hin jiru kan uummati beeku. Akeeki tokko egaa wanni isaanii barreessaamti isaanii waan jedhe tokko maal hojjetu biyyatti galtanii naan biyyatti gallee si aduunuu namni owwaalcha keenya irratti yaa'eeti seenaa keenya dubbisaa politically partiin tokko glory reeffa isaatiif jedhee inni riskii kan hundumaaf fudhadha jedhu political partiin attamiitii an jedhamu waan nama gaafachiisu. Waan kan biraan jedhames baay'eedha. Kanaaf
gaaffii kee deebisuudhaaf isaan hidhati isaanii wayyaanedha jechuudha. Potentialiin isaanii warra kukumbaa wayyaanee jala jiran kana including OPDO kana ajjini waa tokko dubbannee agreementii tokko irra geenyaa jedhanii waa yaaluu danda'an jiraachuu danda'a. Wanti sun immoo fakkaachuu baannaan wanti sun adeemuudha baannaan karaa hambiraas immoo warri OFCs immoo jiru. Warra OFC ana keessatti immoo gaama warri ala jiran kunis namoonni tokko silently baay'ee silently lafa gadi qabatanii kuudeetaa guddaa OFC keessatti gochaa jiru. Ammas waa'een OFC asaamu maqaan ka'u Baqqalaa Garbaa ittaanaadha. Amma Mararaa Guddinaa sidelined ta'ee utuma jiru akka hin jirreetti lakkaa'amaa jira. Warra ala propaganda afuufu kana jinis warra waan akkasii kun eessatti adeema maaliif kana ta'e kan jedhu wanni mataasaa danda'edha. Waan namoonni itti qoratanii bira ga'uu danda'anidha. Garuu kuudeetaa akkasii sana wajjin warri kun immoo gaa eessa dhaabbatu jettee yoo na gaafatte warri kunii fi OFC'n waan isaan irratti waliin garlee hin jiru. Psychology isaa mataansaa OFC'n kun mataansaa it is the antithesis. OLF yeroo sana warri miti har'a ODF hoogganan kana isaan kana oppoosii gochuudhaan ka'e. Takkumti isaa. Kanaaf contradictionii wayii misunderstandingii wayii prejudice wayii isaan kana lamaan gidduu jira. How are they going to handle that? In this one of the unknown factors. Waanuma hundumaaf iyyuu garuu warri kuni akkamma jirutti yoo ilaalle mootummaadhuma kana wajjin walii galanii hojjechuudhaaf waan wayyaanedha jechuudha. Walii galanii hojjechuudhaaf waan galan fakkaata. Gara xumuraatti adeemna waan adda kaafneerraa yaaddoo tokko sun sammatu tuqxaniittu karaa biraas immoo haala biyyatti lafarratti mul'atu tokko ilaallee keessaa Hiwaatiin jedhamu inni waan hundumayyuu monopolize godhee turee fi yeroo dhiyoodhaas xiqqoo ishee akka raafamuu ta'e kun deebisee stabilize gochuudhaaf yaalii guddaa yeroo godhu arginaa. Fakkeenyaaf namoota asii aangorraa ka'an warra miseensummaa koree jiraawwachiiftuurraa waan akkasirraa ka'an deebisanii shoomuu muummichi ministeeraa mataan isaatu fakkeenyaaf nama Geetaachoo Ambaay jedhamu fa'aa xaqilaa qabgii turetti fakkaata amma gorsituu haqaati isaanii muummicha ministeeraati Yefitaa Maakaarii dhaaba guddaa dhaaba saamichaa guddaa ta'ee beekamu Meetet jedhamu keessatti akkasuma namoota dubartii haadha manaa Mallas Durii kana dabalatee warra bakka tokko aangorraa ari'ame deebisanii shoomuu wanta akkasii kun hedduutu jira. Isuma amma immoo jenneyyuu immoo dugda duubaan warra akka ODF quunnamanii waliigaltee wajjin uumanii fiduu kun egaa haalli lafarra jiru yaaddessaa akka deemaa jiru yaaddessaa akka ta'e agarsiisa. Isin tokko kakaasaa turtanii walumaa galatti haala kana keessatti mee warri adda durummaadhaan sochii uummata Oromoo kana gaggeessaa jiru kun keessaa qeerroon walumaa galatti immoo uummatichi maal gochuu qaba jettu gaagama hambisuuf yoo hambisuu baates immoo xiqqeessuudhaaf fi kaayyoon isaas immoo akka boodatti jala garan galle.
akkanatti fakkaatutti Oromoon rakkina baay'ee qaba. Rakkina baay'ee Oromoon qabu keessaa rakkinni inni guddaan Oromoodhuma mataasaati. Rakkinni guddaan ba'aa guddaan Oromoon ofirratti baatu Oromoodha. Oromooni utuu waan tokko waan minimamii ta'e tokko irratti walii galee walii jina deemuu danda'a ta'e foorsii ba'aa kana ofirraa buusuu miti. Warruma kaan irraa iyyuu ba'aa baay'ee buusuu danda'uudha. Nagaa eeriyaa sanatti fiduu danda'uudha. Jijjiirama guddaa fiduu danda'uudha. Amma rakkina kan ta'e maali? Ajendaa ofii keenyaa qabaannee waa'ee ajendaa keenyaa haasa'uu dhiifneeti ajendaa diinni nuu kennee irratti mataa wal qubsaa oola. Kanaan turas kaaseera. Every time har'a Oromoo gidduutti waan haasa'amu ajendaan kun hundinuu eenyuun bittilame jettee ona gaafatte mootummaa kanaan bittilame. Mootummaa kanatti bittileeti yeroo yeroodhaan nutti darbata alanfannee alaltuun isheen dhabdu ishee si'a nuyi tufuudhaaf jennu haaraamoo nutti darbata. Kanuma irratti mataa wal dhukkubsaa jirra maleessaati maal goonuu kan jedhu irratti ajendaa mataa keenyaadhaan maali? Maalirratti mari'annu eessa deemnu attamitti deemna kan jedhu kanarratti namni fuuleffatee baay'ee natti fakkaata. Rakkoon tokko qaba. Rakkoonni lammaffaan immoo amma jaallanne sibbines kaampiidhuma lama kan jiru. Kaampii bilisummaa walabummaa jira. Kaampiin Itoophiyaa Demookiraatawaa Goona jedhu jira. Kaampiin Itoophiyaa Demookiraatawaa Goona jedhu kuni alaas manaas wal qabachaa every day wal jajjabeessaa gar tokkotti luucaa adeema. In the long run afaanuma haasa'an tokko baafatanii afaanuma tokkoon haasa'anii akka foorsii tokkotti dhaabachuu hin malu kan jedhu hin jiru. Karaa warra kaampii bilisummaa walabummaa jiru gidduutti wanti akkasii kun waan quubsaanii ija nama guutuu waan hojjetamaa jiru hin jiru. Wal cicciree jira. Waan kun waan seenaadhumatu irra deebi'ee na fakkaata. 74tti si'a mootummaan Haayile Sillaasee kufee akka hin taanetti kufe. Utuu hin yaadamin, utuu qopheen hin jiraatin, qopheen jaarmiyaa utuu hin jiraatin kufe. Gama Oromootiin jechuu keessaa? Gama Oromootis, gama warra Itoophiyaatis taana. Vaakiyuumii kana kan guute eenyu? Wattaaddara dhufee guute. Wattaaddarri si'a dhufee mootummaa kana qabatu maaltu maal ta'e? Warri maarkistoota ofiin jedhan kuni bakka lamatti calala. Bakki tokko Me'isoon jalatti calalanii Me'isoon jechuuni maarkistiidha ofiin jedha sooshaalistiidha maqaa isaa keessatti. Warri IHAPA ammoo gar tokkotti calalanii isaan immoo maarkistoota akkasuma isaanis immoo caasaa mataa isaanii qabu. Dubbii maarkisizimii ta'uu hafeeti. Dubbii revolutionary change ta'uu hafeeti. Maaltu maal ta'e? Dargiitu issue ta'e. Dargii jin dhaabannee hojjenna moo dargii kufifna? Warri Me'isoon dargii jala dhaabannee dargii dhidhiibnee ofii keenya eega jabaannee booda dargii kana fonqolchinee mootummaa maarkisist sistemii dhaabuu dandeenya.
warri kun immoo lakki wattaadara jechuun faashistiidha dhalootuma ishee kaatee. Kanaaf isaan kun utuu isheen lafa hin qabatin ishee kana balleessine giziyaawii hizbaawii mangisteedhaan isaan egaa kuni iddoo adda addaatii namoonni warra saba keessaa walitti dhufanii mootummaa dhaabanii mootummaan kun immoo mootummaa yeroo ta'e mootummaa yeroo sun immoo situationii akkatti namni gurmaa'ee wal qabachuu danda'u kana uume kana booda filannoon godhame uummati kan jaallate duukaa bu'ee akkasittiin mootummaan hizbaawii mangisti dhaabbachuu turreedhaadhani. Dargiin gidduu taa'ee warra kana wal ficcisiise. Isaan eega wal fixanii lamaanuun isaanii laafanii booda kan dinqu EPRP warra jalqabe keessaa tokko Biraanee Masqal Raddaati. Meesoonii warra jalqabe keessaa tokko Haayilee Fidaati. Hamma yeroon tokko ga'utti isaanii wal ficcisiisan. Erga ishee wal fixxee humna dhabdee booda Haayilee Fidaa fi Biraanee Masqal Raddaa qabanii hidhanii guyyaa tokko lamaanuu isaanii ajjeesanii boolla tokkotti owwaalan. That is symbolically waan guddaadha. Nama hubachuu barbaadu. Har'a maaltu dhufu? The same cycle tu naanna'ee dhufu. Wayyaaneen nu baafti wayyaanee wajjin dhaabannee wayyaanee wajjin hojjennaa. Wayyaanee jijjiiramuu dandeessi jijjiirama biyya keessatti fiduu dandeessi wayyaanee wajjin hojjennaa warra jedhanii fi wayyaaneen kana jijjiiruu hin dandeessu. Fedhumti isheeyyuu Itoophiyaa jijjiiruu miti Tigraayin bilisoomsuudha. Itoophiyaa nama jaarmiyaa Itoophiyaa mo'utu dhibnaani vaakiyuu kana guutuudhaaf dhufanii saammachaa jiru. Si'a uummati jabaatee obbaree ofirraa isaan buqqisuudhaaf jedhu immoo isaan boollatti galanii qopheeffatanii taa'u. Kanaaf isaan kanarraatii jijjiirama eeguu hin dandeenye. Warra jedhaniiti akkasitti wal ficcisiisaa jiru. Har'as. Borri isaanii erga ishee wal fixxee booda the same cycle will repeat itself. Lamaanuu ishee gaafuma tokko ajjeesanii lamaanuu ishee gaafuma tokko boolla tokkotti owwaalu jechaadha. Kanaaf akkas hin taaneef kaampiinni kun waan itti fakkaatu. Adeema Itoophiyaa dimokiraatawaa gochuu dandeenya jennaani namni isaan dhowwuus hin jiru. Kuni hin ta'u jechuunis isaaniin waan yaada isaanii jijjiiru hin qabu. Let them go ahead. Warri bilisummaa fi walabummaa barbaanna jedhan immoo isaan kunis immoo quuba walitti qabuurraa hafee waan xixinnoodhaan garaagara ba'uun hafee keessumatti immoo waan guddaan dubbii egos as keessa kan jiru. Hundinuu anatu beekaadha. Hundinuu karaan jedhe malee waan karaan baasuu hin jirudha. Afaanuma tokko haasa'u boolla adda addaa keessa taa'u. Boolla adda addaa keessatti immoo xiyyoo isaanii walitti darbatu jechuudha. Kun hafee common forumiin dhalate. Common forumiin dhalate kun immoo akeeka kaampii kanaadhaa maali kan jedhu kana difaayinii godhee kan nuyi barbaannu kanaan karaan nu ga'u immoo karaa kana immoo akkasittiin adeemna. Inni addana jirus waa'ee Oromoo haasa'a. Lamaanuu keenyaaf in common kan qabnu immoo Oromummaatu jira. Oromummaa irratti waan irratti walii gallu
wajjin hojjechuu dandeenya. Waan irratti walii hin galle modifaayinii goone abbaan karaa isaa adeemuu danda'a. Waan oromummaadhaa garuu yuunaayitii gochuu qaba kan jedhu irratti waan akkasii irratti waan hojjetamaa jiru waan quubsaan natti mul'ata. Kun hin ta'u taanaas immoo isuma sila haasofnetti deebine. Warruma wal qabachaa jiruutu jabaachaa deema. Warruma addaan faffaca'aa jiruutu immoo caalaa addaan faffaca'aa deemee booda tasa ta'a. Kanaaf waan guddaan karaa kaampii bilisummaa kanaadhaa jiru kana. Kun jiraachuu turre jira. Waan difaayinii isaan godhu qabaachuu qabu. Akeeka isaanii kiliirlii difaayinii gochuu qabu. Attamitti akeeka isaanii sana immoo gaddoon ga'uu danda'an istiraatejii isaanii baafachuu qabu. Hunduma keessaa immoo disipiliinii wal keessatti cimsachuu qabu. Kanarraa kan darbe immoo iigoo. Ishee iigoodhaa kan immoo of keessatti immoo achuu qabu. Waan amantiidhaanii, gandaanii, waan adda addaatiin waan Oromoo har'a garaagara baasaa jiru kan hundumaa keessaa hulluuqanii of qulleessanii erga ofii bilisoomsanii booda bilisummaa uummataatiif immoo harka wal qabatanii adeemuu danda'u. Kanaaf organizationii jaarmiyaa jiru adda addaa kana walitti suphinee qiraacii kana tokko goonee asirraa distii tokko baafna jechuun hin deemsisuna. Individually kun gameef dhugaamatti garuu waa'ee bilisummaadhaa garaa isaatiin fedha qabu kanarraa of dhiqee of bilisoomse bilisummaa sana booda immoo akkasaa warra of dhiqee of bilisoomse wajjin harka wal qabate humna tokko ta'uu danda'u qaba. Kana immoo gochuudhaaf egaa ammaatti waan argeen qabu garuu yaada kanarratti dhugaamatti namoonni quuqamanii dhukkubsatanii namoonni baay'een akka jiran immoo na gala. Hammam akka hojiirra oolu hin beeku. Uummatichaa fi qeerroodhaaf hore sabiyya jiruu isa diinaa wajjiniin wal qabee jiru. Isa warii gamaafis fuuldura jaajee jiru kanaaf dhaamsa abbummaa. Egaa waan natti fakkaatu wanti kun amma inni waan lama gama kan jiru. Tokko silumayyuu kaafnee irraa tuttunnee irraa qeerroon kun eenyu akeeki qeerroodhaa maali eessatti adeema han jedhudha tokkoffaan. Lammaffaan immoo waan nuyi hin tuqne wal'aansoo dhumtii Oromoodhaa amma inni dur biyya alaatii gaggeeffamaa ture biyyatti gale. Eenyu ta'uu isaa haa wal'aalluyyuu malee liidarshiippiin more or less biyya keessa jira. Garuu influensiin adda addaadhaa immoo alaas hin jiran jechuun immoo hin dandeenye. Kanaafi rooliin amma namoota biyya alaa jiru kanaadha. Warraaqsa biyya keessatti calqabame kana sappoortii gochuudha. Si akka ta'e biyyatti deebi'u immoo isuma alaa paakeejiidhuma alaa qabu kana fuudhatee gala maayindi. Kaampiin lamaanuu paakeejii masaa dugdatti baateeti kan galu. Kanaaf influensiin isaa karaa adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. In the long run, amma wal ibinsi biyya alaa jiru kuni biyya alaa keessatti kan inni strong ta'e malee biyya keessatti laafeera. Namni biyya keessatti har'a waa'ee kutaan haasa'u, waa'ee adda addummaa amantiin haasa'u,
waa'ee Oromummaa irratti walii galee harka wal qabatee wajjiniin adeemaa jira. Biyya alaa kanatti hin bifne kun. Biyya alaa kana isuma mindsetii makanaan dura turena keessa jirra baay'een keenya. Kanaafi waan akkasii kana keessa eega hulluuqne booda waan biyya keessatti hojjetamaa jiru kana immoo sappoortii gochuudha. Warri karaa nagaa adeemna jedhu karaa nagaa karaa isaaniitiin adeemanii faaggaa barbaadoo ta'e faaggaa bitanii erganii fi gargaaruudha. Warra bilisummaan qawweedhaan malee hin argamu jedhamu immoo waan isaan barbaadanii akka humna ofiitti gargaaruudha. Kana booda uummata sanatu filata. Uummati si'a filatu immoo baalatiidhaan filatame. Ati faaggaa fuudhattee nagaadhaan adeemuu barbaannaa kanaaf isin keessatti hojjechuu barbaannaa yoo si'atiin jettu tokko immoo dhufee qawwee maleessaati bilisummaan hin jiru si'a jedhu uummati sun gaafa sumti murteessa si'umati dhattu yookiin isa kana hammateeti isa sana ofirraa ari'a yookiin isa kana hammateeti isa sana ofirraa ari'a kunumti mataan isaayyuu murteedha agartee kana booddee akkasittiin bal'achaa deema gaa humni caala humni inni kaan immoo hacuucaadhuma deema. Kana in the process of the struggle waan ta'uudha. Kanaaf uummati akkasitti waan isa fakkaatu wajjin dhaabbachuu qaba. Waan isa hin fakkaanne sana immoo yookiin ofitti deebisuu yookiin ofirraa hambisuu qaba. Kanaaf amma kanan siin jedhu consolidationiin kun jiraate walitti dhufee humna tokko ta'ee afaan tokko haasa'ee waan adeemuuf sana lafa kaa'ee akkaataa itti lafa akeeka isaatii sana immoo ga'u immoo lafa kaawwatee waan xixinnoo gidduu isaanii jiru including ego siin jedhu kana hundumaa immoo ofirraa mulluqsanii akkasittiin kaampiin kun solidified ta'ee iddoo tokko dhaaba lama duwwaa ta'ee namni karaa jaallate akka gochuu danda'ameeti rakkoo jiru kanas hin fura wal'aansoo kanas of fuulduratti deemsisa saakrifaayisii jiru kanas immoo dhiphisuu danda'a. Gaariidha wanta gaawanii ofii isaatii fi adeemsa dhaaba jechuuf deemaa jira jijjiiramni mul'atu kuni kanaaf hedduu nu asoosisuu danda'a nu haa ga'u yoo jenne malee har'aaf nu haa ga'u yeroo keessanii fi irra deebiitan baay'ee sin galateeffadha nu jiraadha jedhaa gaa haaluma jiru immoo faana buunee yoo wal barbaanne walitti deebina ammaa fi nagaan jiraadha. Ulfaadha fayyaa ta'a. Agatti.